Mada alamu atisi bandara jaddu qabatte anisi salale qabatte saugenyu hundeen oromo walakka kana jurnamada macha tulamada banne kanatega jalduni mandari jaldus salale zoli tudo macha tulamada age Oromo mara alitide. Kanabani jalduni to kabzon Oromo itti bikile keessa tokko jechuukooti. Iddoo kabzon Oromo itti bikile keessa tokko jechuukooti. Tokko kanadha. Isa jiraanii immoo kan isinitti himuu barbaadu waan qabsoo keenyaa baay'ee isinitti barbaadu yeroo biraa walitti deebina. Tokko gargaarsa warra buqqeedhaa fi kan walitti dhufne lama simannaanis itti dabalameera. Isaa kana warra buqqeen dursa. Sabni Oromoo gara 700 olii gara biiliyoonii tokkotti kamiiku ennaa buqqee maradhaan ture. Nanaares nan gaddeessi ni dhoksu. Naares nan gaddes biyya keessatti sabni biiliyoonii tokko gara biiliyooniitti 700 ol ta'u ennaa dachiisaa gubbaa buqqa'u ennaa qeesaa gubbaa buqqa'u addunyaan hunduu iyyisiisee gargaaruu irra ture. Sabni keenya tuffatanoo maal ta'e sana baay'ee nutti gadde. Baay'ee nutti gadde. Boodammoo ennaa sabni keenya koronaa amma dambidollootti hararii amma kamiseetti ka'ee lammiin dhaabbata jedhee sirbuutiin keenyas kanaaf sirbanii saba keenya bukkeenyaa isaan dhaabbatanii koree gargaarsaa dhaabbatee innaa socho'anii kana gubbaatti sabni Oromoo tokko ta'e socho'uusaa baay'ee itti gammadeen jira. Ammayyuu tokkummaan suni, wal gargaaruun suni, wal bukkee dhaabachuu suni akka itti fufuun barbaada. Akka ta'utti na dhaggeeffadha. Otoo akka ta'utti akka sabaatti wal bukkee dhaabbannee, qabsii sana saba keenya akka ta'utti kan ijaaruu danda'u akkuma tasaatti hojjechuu hin dandeenya. Doktara Abarraa Beettis hooluu mijeessanii akkatti gargaaruu dandeenyu beekumsa keenyaanis karaa biraas boodatti dubbachuu hin dandeenyu. Ila jarana ennaa dhufnu saba jalduurraa 300 walitti qabamee naan jedhan 300 Oromoon biiliyoonii 200 qaba qabu jira. Oromoon biiliyoonii 300 qabu jira. Hootillaatee 100 qabu jira. 200 ol qabu jira. Biiliyoonii jechuu kun ijaa kanaa akka ta'utti wal gargaarree akka ta'utti qabeenya keenya walitti qabannee wal gargaaruu hin dandeenyu. Ilaa waan tokko isinitti hima. Oromoon birrii 1,000 kennuu danda'u. Oromoon birrii 1,000 kennuu danda'u. Ana kaalutti miiliyoonii 40 ho'isaa jennee lakkoofnu keessaa miiliyoonii 2 ol ta'uu danda'u. Oromoon miiliyoonii 40 ol ta'u keessaa Oromoon miiliyoonii 2 birrii 2,000 kennuu danda'u jiru natti fakkaata. Jarri kuni waan biraa miti. Birrii 2,200 kupoonii jettan kana bitanii birrii 2,200 kupoonii isin jettan kana bitanii biiliyoonii 40 saba keenya qasii guddaadhaa saba keenya ijaaruun danda'a. Hubachiisuun danda'a. Eetti deebisee akkasaan jireenya gaarii ijaaruun danda'a. Kan biraa immoo kan dhageessu yeroo tokko ofiilee miiliyoonii 4 jira naan jedhe
waan jiran dhagahin ture. Miseensoti yoo miiliyoonii afurtu jiraa jiran. Durii kun yoo kaffalani miiliyoonii 40dha. Jadi kun qabuu jechuu kooti qabeenya. Miiliyoonii durii dhibba kaffalani mooyi miiliyoonii 400dha. Kuma tokko immoo isaan baasanii uma qabu miiliyoonii 40 miiliyoonii 40 ilakkatti warra qarshii kana qaban oolenne jechuudha. Ijaa kanaa koo warri nu wajjin hidhamne kuni warra miiliyoonii Oromoo miiliyoonii 2,200 kaffalu keessa tokko taanee fi warri wajjin hiikamne nama 5 maqaa isaanii kan hin beeku Dajanee Baafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Caalaa Dayeessaa fi Olbaanaa Leellisaa fi maqaa kootiin durii 10,000 kuphoonii biteen dalaga asumatti. Kuphoonii biteen dalaga. Kanaafuu kuphoonii qabatanii asumatti lakkoofne isinitti kenna kuphoonii nuuf fidaa. Wani kan kuma godhanii jechuu kooti sadarkaa lakkoofnuu jeessanitis gargaarsifaatti qabna. Ila Oromoon akkatti wal gargaaru yoo beekee isas gochuu hin dandeenye. Opiidoon miiliyoonii 4 ta'es immoo kuma tokko saba keenyaa kenne waan biroo hojjetanis isumaan keessa hin danda'amu. Miiliyoonii 40 ijaa kana adaraa rabbii akkatti wal gargaaru akkatti qabeenya walitti qabnu yoo beekne abshiinuma jira. Abbaan qabeenya Oromoos baay'eedha. Biyya alaa jiru. Kanuma walitti qabna. Oromoon biyya alaa jiru waan hin beeku. Ameerikaan irraa 1,100 oli. Isaan amma waggaatti doolarii 1,100 kennanii isaanis miiliyoonii 4 nuu kennu. Ijaa kanaa warra koree wajjin isin dubbannaa akkamitti gargaarsa walitti qabannaa kana isin dubbannaa. Ijaa kanaa dubbii gargaarsaa kana sagantaa yoo deemnee sabni keenya of gargaaruu danda'a. Nuti of gargaaruu dandeenya. Saba keenya buqqeessi ijaaruu hin dandeenya. Kan biraa immoo kan isinitti nuu barbaadu. Ila dachee Oromoo gubbaatti warri jiraatan, warri baqatanii jiraatan, Oromoo warri hin jiraanne baay'eedha. Sabni Itoophiyaa kunis nu gargaaruu ni jira. Sabni Itoophiyaas ta'ee nu gargaaruutti ni jira. Saayee Oromoo ilaaluu ni jiru. Tokkummaadhaan nuun jedhu tokkummaa isaanii karaa nu agarsiisan. Saba Oromoo wajjin dhaabbatanii agarsiisan. Isaanis hin gaafannaa jechuudha. Isaanis akkuma keenya koree dhaabbatanii saba keenya haa gargaaranii jedhu. Koree dhaabbatanii dachee Oromoo gubbaatti waa argachaa jiru. Nu haa gargaaranii isaanis koree dhaabbatanii akka nu gargaaran hin gaafannaa jedhu. Mootummaanis akka dalagutti mootummaa Oromoo malee warri kaan akka ta'utti nu gargaaraa jiranii. Mootummaan kunis qabeenya Oromootiin jiraata. Akka ta'utti akka nu gargaaru jennu. Akka ta'utti saba keenya haa gargaaru jennu. Egaa gargaarsa akka ta'utti hojjenne laga baay'ee ceenaa isa kanasitti dhaabeeni. Ergaa gooshiidhumaa tokko lama sinin jedhu. Ila jedhama. Amma gaannaa laallu galaanni galagaleera. Galaana kana keessa immoo poolisiin Oromoo yaallee warri duri rakkoo qabanii nu ari'achaa turan illee hamma saba kanaatiin guddatanii saba kana keessa jiraatu. Saba isaaniitti dacha'aniiru isaanis jabaadhaa jennaan. Isaanis saba keessa hin ciniinaa saba keessa wajjin dhaabbataa jennaan. Kun ammeenya miti nuti karaa nagaa karaa seeraa saba keenya fudhannee laga ce'uun nurra jira. Qeerroon ergaan koonni dhumaa qeerroo Oromoo galaanni garagaleera. Galaana kana akkam taanetti nu harkaan baasiina. Galaanni kun yeroo baay'ee nu harkaa bahee raafate. Ila galaana kana kunuunsa sirba barbaachisne sirbiina.